بسم الله الرحمن الرحيم أكاتا شرو مئايا باء مئايا في دقيقة يوكين يرو مراسة كيستي منكين كيستي لاك أنا فيستهي يقونوا برباچيسو قبيفن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشمار كفوني عمانتي فكتانو سولين قولين شرو وان جبا تهي أسون تهيني باء نياتا فيلتا ما في أكسمك آما كينا في اللي مئا في اللي كيستو تجاجلا بيكينا كيستي درك أما جيتشودا أكوما أرغا جرتان كان وانتوتا قبيفت في وان نبرباچيسان يوكين وان shiroo hin mi'eessa jennee murteessinee fi yookiin ammoo tuyyuu baay'ee mi'aayaa nuuf taasisu tokkoffaa irratti kasala ni qopheeffannaa kasala kenna qabsiifannee bishaan hanga nuu danfuu fi irra kaana maashinallee irra kaachuu dandeettanii ani ammoo tuyyuu haga kanniin qopheeffadhu akka bishaan naa danfuu makrajii natsaadhaan ka foolii tokkoyyuu hin qabneen irra kaadhee jira akkasuma ammoo tuyyuu yeroo hedduu jechuudha shirooma kana namootiin hedduun keessattuu namni biyya namaa turanii namni baay'een irraa haasan waa'ee shiroo irratti jechuudha shirooni shiroo tahiif osoo hin tahini dhahanii yookiin hojjetanii qopheessuu osoo hin tahin dhandhama akkamii qabaachuu qabaa yookiin ammoo tuyyuu shiroo akkamii tahuu qaba kan jedhu maqaa qofa osoo hin tahini dirqama shiroon shiroo tahuu qaba akkuma argaa jirtan kana asumaan laayikillee godhaa sheerillee hiriyoota keessanii godhaa koomantiidhaan maashaallah jechuudhaan yaadaa fi wantoota barbaadan naaf barreessaa kana jechuun kiyya hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya darbee torbaanittis al tokko yoo tahee jedhe wantoota xixiqqoo fi akkasuma chaalenjiilee jireenya biyya keenyaa akka yaadannootitti bohaartitti namooti shiroo yaadanis tahee akkasuma mootuyyuu nyaatolee adda addaa yaadan haala salphaadhaan isiniif qopheessuu ni danda'a inshaallah fedhii rabbiitiin akkuma argitan shunkurtii kiyya erga kattafadhe yookiin ammoo tuyyuu qopheeffadhee ka'ee zayitii dura distitti godhee jira erga distiin oo'ee zayitii itti godhee shunkurtii itti godhee timaatimii illee quncisee qopheeffadhee jechuudha hubadha asitti timaatimii mabsharaa yookiin ammoo tuyyuu sibiila kaarotii qeesirii nuuf daaku yookiin ittiin bulleessinu sanillee osoo hin quncisin bulleessuu dandeettan itti baqaqsitanii yookiin ammoo addaan murtanii yoo isatti bashartanii timaatimii qolli alatti hafee dhabni bichaan keessaatti nu bayaa jechuudha kanaaf albeen kun naaf hin bulleessu waan taheef distiin ammoo tuyyuu baay'ee mi'eessiti akkuma beeytanii qullubbiilleen nu barbaachisa ani jechuudha waan adda ta'e keessaa qullubbii yeroo shiroo hojjannu dhumarratti itti goona akka xa'amni yookiin ammoo mi'aan isaa dandamni isaa bareeduu fi yookiin ammoo tuyyuu dhumarratti keessaa nu dha'u barbaanna mana keenya keessatti qullubbiin hin jaalatama waan ta'eef maashaallah jedha itti aansuni haaluma kanaan bilchaataa jira shunkurtiin garaagarummaan distii faaraatii fi distii sibiilaa osoo tahee yeroo waddin yookiin ammoo tuyyuu aqulaallaan yookiin ammoo xabbasnu kana barbaree gizee hedduu bishaan nu barbaachisa hin beeytan jedhee yaada warri hin beeynillee warri dagattanillee kanaaf albeen xiqqoon ni kukkutti malee naa cafacafu waan hin dandeenye fi albee guddoodhaan cafaccafadhee isiniin jedha akkuma argaa jirtan kanatti osoo waan tokkoon godhin shunkurtii qofa nuu bilcheessitee achi booda barbaree kiyya timaatimii dura barbaree itti godha namni akka adda addaatti hojjechuu danda'a an ammoo tuyyuu jalqaba zayitii distitti godhe achi booda ammoo tuyyuu shunkurtii itti godhe erga shunkurtiin bilchaate barbaree itti godhe jechuudha kana boodan yoo barbareen xiqqoo bilchaate inni namallee gubu barbareen samoona kana alhamdulillah qopheeffadhe ofii kiyyaallee qopheesse kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa timaatimii boodarra itti godhaa jechuudha dabareedhaan sadarkaa karaa kanaan yoo hojjettanii jettan baay'ee isa mi'aawuu fi dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu kan namatti toluudha shiroo keessan shiroo eebaduu jedhanii maqaa ittiin waamanii isiniin jedha malee namootiin tokko shiroon hin talatakka akka buddeena qomaxxooxee hafuura dhayaa hin mi'aayuu bakka muuqin addan godhu waan akkasii akka hin jedhamne irraa balaaluumi fi shiroon waan salphaallee yoo tahee jedhe yoo hin tolchini miidhagsinii isuma salphaa kanattuyyuu gara guddaatitti nu harkaa deema akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha haaluma kanaanii suutaan aqulaallaanaa kasalli jala laafaadha istoofiin yoo humni isaa ol ka'aa ta'e haala kanaan isinii miidhagsuu yookiin mi'eessuu dhabuu danda'a akkasuma ammoo ibiddillee yoo sirritti qoraan qofaan hojjettan ni dandeettan hubadhaa sirritti qoraaniin yoo hojjettan sirritti dandeettanii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee isinirraa baduu hin barbaadu akka isinirraa hin banne akka jabaadhu hojiitu biizii na godhe biizii tahuu irraa akka isinii hin dadhabne du'aayinaaf kadhadha akkasuma immoo meeshaalee ramadaanas tahee meeshaan hedduun galee jira jidduutti jechuudha waa'ee meeshaa keessanii isinitti taasaa jidduutti kurree qadaadaa yorguu banuu kana aqulaalla'aa cufaa yoo inni bilchaatee jedhe deebisaa bana aqulaalla'aa cufaa deebisaa bana
akka sirriitti hubattan barbaada isinillee jechuudha. Yoo distii sibiilatitti hojjettan ammoo iyyuu akkanatti ufii dhama isinii godhatee laafee fuuraan distiin furdoo waan taateef hin gubdu isinii galee. Isiniif bilchaatu waan ta'eef xiqqoo bishaan irra xab godhata haala saniin sirriitti aqulaalla'uu dandeettanii yookiin ammoo iyyuu qopheeffachuu dandeettanii suugoo isaa isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kanatti adada banee buqqisuun viidiyoo irratti sirriitti jechuudha hubadhaa sirriitti kan jidduutti aqulaalla'aa akka gubatu qadaadaa banuudha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya amma gara dhumaallee deemaa jirra. Bishaan xiqqoo irra buusee jira akkana jalaan qabanne akkuma isinitti mee jalqaba zayitiin erga hidhee shunkurtii itti godhee shunkurtiin erga bilchaatee barbaree itti godhee erga barbareen xiqqoo aqulaalla'amee jedhee timaatimii itti godhee erga timaatimiin sirriitti bilchaatee jedhee amma qimamii itti godhachuu fi xiqqishuu isii bishaan irra buusee jira. Haa ta'u malee mi'eessituullee jechuudha mi'eessituu shiroo tokko qofa jechuudha waan baay'ee namatti tolu namootiin mi'eessituu hedduu barbaadanillee shiroo ramadaanaaf barbaree woma hunda mana keessan keessatti agaraada ramadaana maatii keessaniif kunoo maashaallah tabaarakallah mi'eessituu maankaa xiqqishuu maankaan baay'ee xiqqishuu sitti ka mi'eessituu qofaati itti godhee achi booda sooqiddallee itti godhaa qullubbii hanga ammaa ittiin goone qaarallee qopheeffadhee jira ani shiroo qaaraa yoo dhumarratti godhan baay'ee natti tolaadha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isin karaalee isinitti tolee fi akka jaalattanitti hojjetachuu dandeettan kun akka kiyya isinii galee jira miti namootiin hunduu mana ofii keessatti akkatti hojjechuu danda'anii garuu namni irra caalan karaa kanaan hojjetan jedhee yaada isiniin jedha. Achi booda qullubbii itti godhataa jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya qullubbiillee dhumarratti itti godhe jechuudha. Bishaan danfaa tahee qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif jennaan keessattuu distii faaraa yoo ta'e haara'eefaa bishaan danfaan barbaachisaadha isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kana bishaan itti geessaara. Bishaan dura danfisee cinaa maandajaa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka kana isiniin jedha haga shiroon keenya bishaan nuu danfu mee waa'ee meeshaa haasofna innuun turu viidiyoo jidduutti addaan kutaa itti isinii deebifna waan ta'eef kunoo bishaan danfee jira xiqqoo ammallee gara hundaanuyyuu haa danfu achi booda shiroo keenya itti goonee akkamitti xumurra kan jedhuuf inshaallahu wa ta'ala haala argaa jirtan kanaan shiroon amma gara dhumaa deeme shiroo itti godhaa jirra isiniin jedha. Namootiin shiroo barbaadan barbaree mi'eessituu qincee shorbaa akkasuma ammoo tuyyuu waan mana keessan keessaa midhaan walitti humna namaa jabeessu ka duraanii yuutuuba kiyya ittiin eegale isin barsiisaa ture hojjetaa ture san hojjetaa jira garuu viidiyoo irratti gadi hin dhiisne namni barbaadan haala saniini heloo jedhaati maashaallah kottaa maashaallah jedha mee shiroon umurazaan yeroo baay'ee jechuudha waan baay'ee komantii jala jedhani akka waan intalli oromoo takka shiroo hojjechuun beeyne itti hojjechuun beeyne waan gaarii hin qabne tokkotti namni hedduun komantii akkasii ilaalu arga wanni akkasii sun jedhamu sin qabu hin jiru hunda ni dandeenya hundallee ni goona garuu waan beeynu hunda baasnee argisiisuuf yeroo hin qabnu jireenyan tattaafannaa. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya laayikillee sheerillee akkasuma mootuyyuu warri maatii kiyya taatanii laayikii fi koomantii yaada babbareedaan dagatina warri meeshaa ajajachuu barbaadan mootuyyuu qophiidha wanni hundi shiroo keenna nyaadhaa maashaallah jedha laayikillee akkasuma mootuyyuu sheer hiriyoota keessanii godha bil'aafiyaa nyaata gaarii ما شاء الله تبارك الله.